Wayne wayyoo ijoolleen keenya dhumtee maaluma nu wayya obboleewwan shamarran keenya lafarraa dhumtee qorichaan ofirraa lafarraa of fixanii maal nu wayya waluma jalaa barmoo maal jechuudha isa. Obboleewwan assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu jirra jirtu baga jiraattanii saa kana geessa isiniin jedha. Maal ijoolleen keenya dhumtee maal nu wayya silaa yoo gorsan fudhattu kun warrammoo dammeen qoricha dhuddee jirti jechuudha. Akkuma beekamu iyyuun hiriyaanis qabamee akka reebamaa jiru namni hundi quba qaba namni hundi ni beeka jechuudha. Har'a ammoo dammeeni bakka itti barbaaduun qabu waan hin godhuun qabu nama qaama hin beekne lafa itti barbaadu hin qabu kanaafuu dursee of dhabamsiisuu naa wayya jettee qoricha dhuddee jirti. Maal wayya ijoolleen keenya walirraas barumsa hin fudhattu. Shamarran kun maaliif akka kana sammuun keenya kun as dhiyeessee yaada namaaf hin galu jechuudha. Dammeen har'a iyyuu dhabuurraa dhabamsiisuu koo wayya jettee filannoo kana filattee jirti jechuudha. Garuu maaliif obboleesseetiif yaaduu qabdi. Obboleessa akka haadaa fi akka abbaa akka obboleessaatti bira dhaabatee waa hunda isee cinaa dhaabatee isee waliin waa hunda godhaa jiru kana silaa isaaf jettee waan kanarraa qusachuu qabdu jechuudha. Hanga siidhaa danda'ame tattaafattee gurbaa kana baasuudha malee lubbuu isee dhabamsiisuu hin qabdu turte. Har'a kunoo iseen bakka yooniin obboleessee hin jirretti qoricha dhuddee lubbuu koo dhabamsiisaa jettee obboleessaaf illee dhaamsa dhaamte iseenis tarkaanfii hin taane ofirratti fudhattee jirti jechuudha. Garuu obboleessi isee qaqqabee jira fuudhee bahee jira iseen illee mana hakimii argachuun ooltu. Garuu immoo osoo gaddii obboleettii keenya boonii nutti jiru iseen ammoo waan kana eegaltee jirti jechuudha. Garuu shamarran keenya maaloo dhiisaa waan kana maaloo irraa qusadhaa dhiiraaf jettanii of hin fixinaa lafarraa of hin fixinaa. Bor namni kun achi gahee lafa du'e kana deebuun hin jiru waan ta'eef maaliif akkas taatan maaliif of duubatti deebitanii yaaddan maaliif amma booniin kun rakkoon itti hammaatu yookaan immoo obsa haa fixattu malee waan jettee nama gorsaa turte namni viidiyoo isee kutee gadhiisaa jira jechuudha. Lubbuun keenya kun qoosaatti hin dhufnee of hin ajjeesinaa waan hin taane tarkaanfii hin taane ofirratti hin fudhatinaa osooma jettu ofii seetiifiyyuu lubbuu see harka seetiin baafte jechuudha. Maaliif namni yeroo nama gorsu nama kana jaallannaan nama gorsa irraa deebii jechuudhaaf nama gorsa waan ta'eef obboleewwan kiyya kan shamarranii kana ani beeku kanaan hin beekne guutummaa walumaa galattu adaraa keessa waan akkasii kanarraa of qusadha. Haadha keessaniif yaada obbolaa keessaniif yaada bor maal ta'uu yeroo an lafa kanarraa dhabamutti maaltu itti dhagahamaa obbolaan kun ni cannaqamanii haati koo kun ni cannaqamtii abbaan koo ni cannaqamaa jedhaati yaada. Gaafa duutii isinitti dhuftuyyuu osoo haati keessan isin duukaa boossu osoo abbaan keessan isin duukaa boossu osoo obbolaan keessan isin duukaa boossu isin fuutee deemte jechuudha. Du'anii kaanii galuun hin jiru. Du'anii kaanii deebi'anii maatii ofii dubbisuun hin jiru. Du'anii kaanii deebi'anii obbolaa ofii dubbisuun hin jiru. Obboleessa see kaayyoonii kun akkatti ishee jaallatu immoo namuu ni beeka jechuudha. Nama hunda beeka jechuudha. Obboleessa akka hiriyaa obboleessa akka gwaaddanyaati malee akka obboleessaa miti waa hunda argaa jira jechuudha. Keessaan waan isaan kana caala keessaa waliin qabanirra miidiyaa irratti akka inni itti obboleessisaa kana ilaalu argaa jirra. Iseen illee akka obboleessaa miti akka hiriyaati jechaa jirti waan ta'eef kana caala ammoo nama iseedhaaf gaarii ta'uu danda'a keessaan jechuudha. Garuu har'a iseen isaaf yaaduu dhiistee cinqaa yooniin keessa jiru sana ilaaltee akkasitti tarkaanfii hin taane ofirratti fudhatte jechuudha. Caaltuu sana erga qabdee maaf of duuba deebita caaltuudhuma qabsiise maaliif amma inni yajjirrisu yeroo haasa'anii caaltuu jaalladhu dammee nuu kennii jechaa turan. Silaa otoo caaltuu hin beekne maaliif maqaa caaltuu kaasanii dubbatu. Silaa otoo caaltuu wajjin quba waliin qabaanne akkamittiin maqaa caaltuu kaasanii yoonii biratti dubbatu. Yeroo yooniin iseetu natti isin ergee yeroo inni jedhuun qabi afaan kee waan si gashuun qabu waa'een caaltuu yeroo isaan jedhan afaanuma isaanii irraa ni beekama. Garuu dammeeni isa isaan viidiyoo irratti dammee yoo barbaadde maal egaa maqaan isaa caaltuu yoo barbaadde fannisii finyoo binneesii ergina yookaan haada binneesii ergina isaan jedhan dhugaadha seete of duuba deebitee lubbuu ishee irratti tarkaanfii hin taane fudhachaa jirti. Dammeen akkuma agartanii jirtan qoricha viidiyoo fuulduratti kaameraa kaawwattee viidiyoo fuulduratti qoricha bulbulattee dhuddee jirti jechuudha. Jara namaal taatan juuzii seetammoo wanni isin dhugaartan kun qoricha mar'umaan keessanuu isin ciree isin miidhuu danda'a.
dammee yoo ta'e yeroo lammaffaatiif dhugaa jirti jechuudha qoricha kana. Maal taatan jedhana juuzii waan garaa nama qabbaneessu seetammoo maaliif waan hin taane hojjettu? Maaliif barumsaan fudhattanii? Maaliif gorsa obboleewwan keessanii hin fudhattanii? Yoo kan viidiyoon isin gorsullee arguu dhabdan kan koomentii jalatti isin gorsaa jiru hedduudha. Koomentii dammee jala deemee argee jira. Obboleessa keetiif yaadi, maatii keetiif yaadi, yooniin achiin bahaa jiranii hedduu ta'uu gorsaa jiran. Dhugaadha amma yooniin kun gaafa rabbi jedhe hinuma baha. Gaafa inni bahu immoo gaafa dammee kana dhufee iseen lubbuun kan dabartu taate yoo yeroo dhufu jechuudha ni dhabaa jechuudha. Amma deebi'ee innis yaada biraa keessa gala jechuudha. Dammeedhaaf jedhee akkas ta'e yeroo achii bootti gaafa dammee dhabu ammoo maaltu itti dhaga'ama isatti? Garuu akkas jettee yaaddee jirti dammeen, akkas jettee tilmaamtee jirti. Garuu baay'ee nama ajaa'iba. Dhiisaa irraa deebi'a waan hin taane kana ofirratti murteessina. Haga danda'ame nama sana kara kamiin baafannaa jedhanii nama jala kaanii xoqqomanii bakka inni jirullee haga danda'ame yaaluudha malee yoo duute yooniin achii bahu hin jiru. Yoo duute yooniin doo oolu hin jiru yoo kaduute jechuudha. Si galtee kanaafiyyuu haga danda'ame tokko nama sana barbaaddechuudha malee waan hin taane murtee hin taane ofirratti fudhachuun dogongora keenya jechuudha. Dogongora obboleewwan kiyyaa kan amma irratti argaa jirru. Kanaafiyyuu dammee obboleessi keellee si qaqqabee jira. Rabbi si haa fayyisu. Rabbi si haa fayyisu akka amantii keessanitti kadhadhaadha. Dammee rabbi si haa fayyisu. Yoonillee rabbiin achiisaa haa baasu jedhaadha. Akka amantii keessanitti kadhadhaafi. Dhugaa dubbachuuf viidiyoo isaanii gadda gadhiisan irratti baay'ee miidhamaa jira mucaan. Mul'atu irraa hin mul'atu malee baay'ee miidhamaa jira. Fuulli isaallee gurraacha'ee jira. Fuulli isaa gurraachoftee jedhanii akkasitti itti qoosaa jiru jechuudha. Yookaan qishnaa itti godhaa jiru jechuudha. Dhiira daa'ima xiqqaa kana yookaan immoo mucaa xiqqaa kana jechuudha. Nama lama ta'anii tumuuni kun dhiirummaa miti. Isaan immoo garuu maal jechuu jiran? Dhiira kunaan dhiira ofiin jettee dhiira maalitti albaati jennee arrabsuu jiran. Kanaafiyyuu abbaan ofiin arguu goorroon duubiin marguu jedhan yeroo mammaakan. Isaanii ofiin agarre dargaggeessa qolee qottoo ta'anii ciccimaa kana ta'anii mucaa kana akkasitti isa miidhaa jiranuu ofirratti hin agarre mucaa daa'ima xiqqaa kanaan dhiira miti kun albaati jennee arrabsu. Nama lama ta'anii tumanii jechuudha. Kun dhiirummaadha. Nama lama ta'anii nama tokko tumuun, nama sadii ta'anii nama tokko tumuun dhiirummaadha kun. Mucaan kun gaafa qabame nama sadii hin ukkaanfame jechuudha. Kana amma tumaa jiru ammoo nama lama. Tarii tokko kaameramaanii ta'ee waraabuun mala hin beekamu. Namni isa cinqaa jiru amma nama lama jechuudha. Akka viidiyoo irratti ilaallee agarru. Dammeen immoo har'a qoricha dhuguunsee kun jira gammachiisuudha. Maaliif jennaan jirri dammeen dhiisii jechaan jira yooniidhaan. Yooniidhaan iyyuudhaan yoonii osoo hin taane yooniin obboleessa dammeeti. Iyyuudhaan dammeen dhiisii jechaan jira. Gaafa dammeen irra iyyuuf jettee qoricha dudduu ni gammadu jechuudha. Silumaa kaayyoon isaanii ijoollee kana adda fageessuudha waan ta'eef dammee fi iyyuu kana adda fageessuudha waan ta'eef gaafa dammeen lubbuudhaan dabartu iyyuu ni gadhiisu jechuudha isaan gabaabumatti. Maaliif adda baasaniiru, adda fageessaniiru waan ta'eef kaayyoo isaanii galmaan gaatu jechuudha. Kanaafuu dammeen dogongora guddaa seentee jirti. Nama tokko diina ofii tokko waan inni yaade godhanii ofitti gammachiisuun waan hin taane waan hin barbaachifne jechuudha. Kanaafiyyuu obboleewwan kiyya akka amantii keessanitti dammeedhaa kadhadhaa, iyyuudhaallee kadhadhaa, achiis yaa baasu jedhaati. Akka amantii keessanitti kadhadhaa isiniin jedha. Dhaamsi kiyyaarraa kana fakkaata. Aga viidiyoo biraa walitti deebinutti nagaan naa tura.